Miseensonni waraana mootummaa Itoophiyaa hedduun fottoqanii nutti makamaa jiru. Ji'a waraanni bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa keessa sossoo'u. Mootummaan Itoophiyaa lafoo fi qilleensarraanis duula waraanaa bal'aa nurratti banee jira. Ji'a waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa keessa sossoo'aa jiru. Garuu lola kanarratti humnoota mootummaa ifirraa qolachuu cala humnoonni mootummaadhaa baay'inaan harka kennataa akka jiran miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko BBS'tti himee jira. Wallagga Bahaa aanaalee akka Gidda Ayyaana, Kiiramuu, Haroo Ayyaana, Eebantu, Haroo akkasuma aanaa Jaartee fi Dongoroo keessatti humna waraanaa guddaa nutti bobbaasee lola cimaarra jirraa ji'a dulchisaan waraana bilisummaa Oromoo BBS odeeffate tokko. Akka miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun jehutti humnoonni mootummaa bobbaafaman kun hidhattoota sabaan Amaaraa ta'an waliin walitti makamanii baay'inaan bobbaafamanii jiru. Humnoonni bobbaafaman kanneen ummata nagaa maqaa shororkeessaa jehuun manarratti diigaa jiraatullee himatee jira. Humnoonni mootummaa haleellaa xiyyaaraa aanaa Gidda Ayyaana naannoo Haroo jedhamtutti raawwatu isaanillee miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun nutti himee jira. Horroo keessatti ammoo haleellaan raawwanne malee qilleensarraan sochii waraana isaanii hordofaa naannicha shororkeessaa jiru ji'a. Qondaalli humnoota Amaaraa leenjisee qindeessuun duula waraanaa kana keessatti hirmaachisaa jiran ammoo nama Koloneel Darajee jedhamu kan sabaan Amaara ta'e akka ta'es dursaan waraana bilisummaa Oromoo kun ni hima. Namni kun ummata Amaaraa hidhachiisuun dabree ammoo ummata Oromoo hiraarsuun cinattis waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf kan dirqamni itti kennamee bobbaafamee jira. Qondaalli waraanaa kun hidhattoota sabaan Amaaraa ta'an kanneen mootummaan leenji'anis bakka birarraa fiduun humnoota Amaaraa Wallagga Bahaatti bobbaafamanitti dabalullee himee jira. Jira mootummaan humna guddaa kan xiyyaara irra keessaa qabu lafoo humna guddaa nutti galchee yaama jira. Haa ta'u immoo bakka argeetti rukutamaa jira. Kaanillee waraanni isaanii dhufanii harka nutti laattachaa jiran bobbaa sakattaa kanarra jiran keessaatii namoota hedduu kan harka nutti laattatee gara qabsootitti gara mooraalee seenanii deemsi isaanii akkasumara ulfaataa ta'uu baatus iyyuu uummata keessa deemanii uummata shororkeessuu mana uummata caccabsuun ilma jiraata. Amma eessatti wanni naan jettan kun kan ta'aa jiru? Mee godina afaana isaanitti hima? Kallattii nuti irratti jirru godina Bahaa Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaana, Kiiramuu, Haroo Ayyaanaa fi akkasumas Eebantu darbee Horroo keessa godina Horroo ana Jaartee Horroo Dongoroo kana keessa waraana guddaa galchuun kan saba Amaaraa wajjin wal makate uummata Amaaraa fuuldura deemsifatanii waraana kan mootummaati kan Amaarallee dabalatee uummata Oromoo goolaa jiranii shororkeessaa jiranii manarratti diigaa jiranii waan akka kanaa gochaa jiranii agammaatitti waraana keenya faana wal dhahaniiru. Haa ta'u gaagama geessanii qabanii isaan irraa immoo waraanni hedduun fottoqee gara keenyatti makamee jira jechuudha. Gama biraatiin humnoonni mootummaa guyyaa guyyaadhaan adda waraanaa garaagaraa irratti hidhannoo isaanii guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti harka laataa akka jiran ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kun ni hima. Humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan kanneen leenjii waraanaa qabaatanis garuu haaromsi kennamee fi dirqama irratti bobbaafamaa akka jiran waraanni bilisummaa Oromoo ni hima. Amma haleellaa xiyyaarallee kan makate duula nurratti banan kan jettu reefu kaastee turte. Eessatti haleellaan xiyyaaraa kan raawwate dhiyeenyatti moo meenatti himaa isa? Haleellaan xiyyaara kan inni raawwate gara aanaa Giddaa naannoo Haroo Ayyaanaa jedhamuttillee xiyyaaraan gargaaramaniiru. Uummata Amaaraa faana hiriirsanii gargaaramaniiru. Darbee Horroo keessatti illee xiyyaaraan hin darbanne meeshaatti xiyyaaraan hin darbanne malee irra keessaan xiyyaaraan deemuudhaan waan adda addaa sochii isaanii bal'ifatanii waan akka shororkaa kana waraana irra geessuu barbaadaniiru. Xiyyaarri isaanii garuu Horroo keessatti waan darbatan hin qabu gara Giddaatti immoo darbataniiru. Isin amma namoota harka isinitti laatan yookaan ammoo miseensota humnoota mootummaa harka isinitti laatan mooraa leenjii galchitaniiti leenjii kennitanii fi gara qabsootti makaa kan jirtan akkasumaan jechaa jirta? Akkas warroota meeshaa fidanii dhufanii baay'ee isaaniitti kan meeshatanii dalaguutu dhufanii isaan sana aga leenjii isaaniitti godhatanitti meeshaan irraa hiikamee gara mooraa leenjiitti hiikamaniiru haaromsa fudhatu leenjii waraanaan qabu. Seera adda bilisummaa Oromoo barachuu isaanii beekama waan ta'eef.